haala qabatamaa addunyaa fi biyyi keenya keessa jirtu. Ashama harka fuune hordoftoonni aanolee maltiimiidiyaa iddoo jirtanitti nagaan keenya onnee irraa madde isin haa qaqqabu isiniin jenna. Waggoottan dabran torban keessatti gama fuula feesbuukii hawwii aanoleetiin yaadotaa fi odeeffannoowwan akkasumas xiinxala garaagaraa isin biraan gahaa turuun keenya ni yaadatama. Tajaajila keenya irraayis xinnaatus guddatus bu'aa akka buufataa turtan amantiin keenya olaanaadha. Amma immoo haala yeroon gaafatu waliin tarkaanfachuudhaaf tajaajila uummata keenyaaf kenninu sadarkaa tokko of dura tarkaanfachiisuudhaaf maltiimiidiyaa aanolee kana isiniif qabannee dhufnee jirra. Yaaliin gama kanaan goonu deeggarsa keessaniin milkiirra akka gahu abdiin keenya guddaadha. Nutis gama keenyaan hamma humna keenyaa odeeffannoowwan haqaa, xiinxala walabaa fi yaadota dhaloota qaruu danda'an jennee yaadnu isin biraan geenya jennee hawwina. Akkuma muuxannoo horataa humna namaa dabalataa deemnuunis tajaajiloota garaagaraa isiniif kennina jennee abdii qabna. Waa'ee aanolee maltiimiidiyaa hammana erga jennee sagantaa keenya jalqabaa haa eegallu. Sagantaa har'aa kana keessatti haala qabatamaa siyaasa dinagdee addunyaa kan waliin ilaallu ta'a. Kana keessattis yaadaan addunyaa guutuu irraan isin qaari'aa haala qabatamaa biyya keenyaas itti daballee waan tokko kan isin dhandhamsiifnu ta'a. Akkuma beekamu addunyaan yeroo ammaa kanatti kallattii hundaan gaaga'ama siyaasaaf dinagdee olaanaa keessa seenaa waan jirtu fakkaatti. Hooggantuu siyaasa dinagdee addunyaa jedhamuun kan beekamtu Ameerikaan kaasee lafaa dhuftuuwwan akka Chaayinaa fi Hindii akkasumas dacheen baha giddu galeessaa fi Awurooppaa taateewwan saffisaa yeroodhaan gara yerootti gegeeddaramaa jiru keessa jiru. Gama tokkoon siyaasaa naannoo isaanii ji'oopolitiks, gama biraatiin immoo dinagdeedhaan dandamatoo ta'uudhaaf sana biras dabree immoo humna naannaatiin cimanii argamuudhaaf waan hedduutu hojjetamaa jira. Waggoota 20 oliif shororkeessummaan balleessa jettee doolaara tiriiliinootaan lakkaa'aman dhangalaasaa kan turte Ameerikaan qaanfachaas taatu dachee Iraaqii fi Afgaanistaan keessaa baatee jirti. Jijjiirama Joorji Buushis ta'e aangawoonni siyaasaa Ameerikaa isaa as biyyattii hoogganan waadaa galaa turan osoo hin guutin inumaa dinagdee biyyattii qisaasama olaanaadhaaf saaxilanii gara qe'ee isaaniitti deebi'anii jiru. Humni siyaasaa Afgaanistaan deebi'ee harka Taalibaanotaa galuu danda'eera. Kanaan wal qabatees addunyaa keessatti ilaalchi ol'aantummaa Ameerikaatiif kennamaa ture gadi bu'aa adeemaa jira. Siyaasaa Ameerikaa addunyaarraa qe'ee ofiitti deebisee Let's Make Great America kan jedhaa ture Doonaald Tiraamp filannoo dabre irratti mo'atamee masaraa adii keessaa ari'atamus deebi'ee filmaata bara 2024 gaggeeffamu irratti dorgomuudhaaf yaalii olaanaa taasisaa jira. Fonqolcha mootummaa gaggeessuu isaa fi yakkoota 30 ol caalaniin himatamee mana murtii dhiyaatus har'as deeggartoota hedduu qaba. Gama tokkoon gadaan akka Tiraamp akka hin deebine kan cinqamtu Ameerikaan gama biraatiin biyyoota ardiiwwan garaagaraa keessatti ol'aantummaa ishee cabsuudhaaf yaalaa jiraniin dhiphachaa jirti. Dhiibbaa neetoon ishee irratti taasisuudhaan malu hambisuudhaaf jecha dursitee argamuudhaaf Yuukireen irratti weerara kan bantu Raashiyaan Ameerikaadhaan wal dura dhaabbattee jirti. Waraanni Raashiyaa fi Yuukireen jidduutti gaggeeffamaa jiru kunis ajandaa Ameerikaa ijoo ta'an keessatti argama. Ameerikaan waraana kan dahoo godhattee yaalii Raashiyaan olaantummaa Ameerikaa cabsuudhaaf gootu fashalsuuf waan barbaaddu fakkaatti. Gama Eeshiyaatiin Chaayinaa fi Indiyaan addunyaa tana dhiibbaa irratti uumuudhaan Ameerikaa caalanii argamuuf yaalii guddaa taasisaa jiru. Keessattuu Chaayinaan Ameerikaadhaaf dhukkuba mataa erga taate bubbultee jirti. Saffisa dinagdee ajaa'ibsiisaa galmeessuudhaan akkasumas dhiibbaa dinagdee guddaa addunyaa keessatti uumuudhaan kan dursitu Chaayinaan Ameerikaa caaltee argamuudhaaf dhagaa dandeechu hunda fonqolchaa jirti. Dhiibbaan Ameerikaan addunyaa irratti qabdu akka laaffatuuf hojiirra kan jirtu Chaayinaan qilleensa siyaasaa ilaalaa tarkaanfachaa waan jirtus fakkaatti. Ejjennoo ishee kanas weerara Raashiyaan Yuukireen irratti raawwatteen ejjennoo jajjabaan Raashiyaa dura dhaabbachuu dhabuun ishee kumachiisee jira. Daran ija shakkiitiin akka ilaalamtus ishee taasisee jira. Akkuma Raashiyaan Yuukireen dhuunfachuudhaaf yaalii goote, Chaayinaanis hoongii weerartees ta'u harka galfachuudhaaf waan ammammataa jirtu fakkaatti. Ameerikaan naannoo sanatti michooma tolfachuudhaan dhiibbaa Chaayinaa qolachuuf taasistu kan danqu waan ta'eef dhimmi hoongii kunis yaaddoo hamaa itti ta'eera. Hindiyaan yeroo muraasa keessatti Tajaajila uummata addunyaatiin sadarkaa tokkoffaatti ce'uudhaaf qarqararra jirti. Dhaabbanni gamtoomanii dhimma kanarratti yaada kenneenis Indiyaan bara 2023 keessa jirru kanatti
heddumina ummataatiin addunyaarraa tokkoffaa akka taatu tilmaama isaa lafa kaa'eera. Kanaan wal qabatees kallattii hundaan dhiibbaa godhuudhaaf waan onnattee kaate fakkaatti. Kun immoo chaayinaatti waan yaaddoo tahaa jiru ta'uu isaa hin oolle. Saawudii Arabiyaan tarsiimoo haajaa alaa dantaa ishee irratti daran xiyyeeffachuun Muhammad bin Salmaan aangootti dhufee riiformii gaggeessaa jiruun sarbiinsa mirga dhala namaa dhaqqabsiisuu isaatiin Ameerikaa waliin walitti gaarreeffachuun Saawudiin waraana Yaman waliin gootuun deeggarsa Ameerikaa haala barbaadduun argachuu dhabuun Saawudiin bara dheeraadhaaf deeggarsa dhimma nageenya isheetiif Ameerikaatti dhimma bahaa turtus as aanaa kana waan amantaan jidduu isaaniitii dhabamuun Saawudiin Iraan waliin hariiroo qabdu fooyyeffachuudhaaf yaalirra jiraachuu akkasumas Chaayinaa fi Raashiyaa waliin wal hubannaa gaariirra gahaa jiraachuun qabatamaan siyaasaa gara baha giddu galeessaatiin mul'ataa jirudha. Weerarri Raashiyaan Yuukireen irratti raawwatte ardii Awurooppaa roraasuu eegalee jira. Awurooppaatti Raashiyaan humnaan dantaa ishee dhugoomfachuu irraa akka of duuba hin deebine qabatamaan mul'atee jira. Kanaan wal qabatees biyyoonni hedduun daangaa Raashiyaa jiran sodaa keessa seenanii jiru. Biyyooleen akka Fiinlaandii fi Swiidiin gamanumaa sodaa keessa waan galaniif gamtaa tumsa waraana neetoo keessa galuuf yaalii cimaa godhaa kan turan yommuu ta'u, Fiinlaandi milkooftee miseensa yommuu taatu, Swiidiin wal dhibdee Turkii waliin qabdurraa kan ka'e heeyyama warra Otomaanotaa waan dhabdeef har'as balbala neetoo dura dhaabbattee hadaraa nageenya jettee iyyataa jirti. Biyyoonni Awurooppaa humna anniisaatiif Raashiyaatti hirkatu. Anniisni Raashiyaa irraa ka'u Yuukireen keessa dabra. Kun immoo humni anniisaa akka barbaadamutti Awurooppaa akka hin geenye danqaa guddaa tahee jira. Kun immoo diinagdee irratti dhiibbaa guddaa uumaa jira. Biyyoonni Awurooppaatis hirkattummaan gama kanaan Raashiyaa irratti qaban amma qofaaf osoo hin tahin ofuma duraafuu yaaddoo hamaa itti uumee jira. Dhiibban inni biraa immoo kan baqattootaati. Awurooppaan dhimma baqattootaatiin wal qabatee hifannaa olaanaa keessa jiru. Yeroodhaa gara yerootti baqattoota Afrikaa fi Siriyaa irraa gamas baqataniin kan hifatte Awurooppaan waraanni Yuukireen immoo baqattoota biraa itti dhalee jira. Kunis yaaddoo biraatiif isaan saaxileera. Kana keessatti gaaga'amni dippiloomaasii sarbamiinsi mirga dhala namaa guddaan naannawa sanatti qaqqabaa jira. Gareen biriis jedhamu kan biyyoota guddina diinagdee saffisaa irra jiran Biraaziil, Raashiyaa, Indiyaa, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaa miseensa godhate dhiibbaa siyaasaaf diinagdee addunyaa irratti godhuudhaaf waan muratee socho'aa jirus fakkaata. Kaayyoon garee kanaa inni guddaan biyyoonni kunneen dhimmoota waloo akka misoomaa, daldalaa fi nageenyaa irratti waliin hojjechuudha. Biyyoonni kunneen sirni faayinaansii idil addunyaa International Finance System akka geeddaramuu barbaadu. Sirni amma jiru kan dantaa Ameerikaa eegsisuudha jedhanii kan amanan yommuu ta'u, kana cabsuudhaaf waan muratanii ka'anis fakkaatu. Kaayyoon isaanii yoo milkaa'e dhiibbaa Ameerikaan siyaas diinagdee addunyaa irratti qabdu hedduu kan gaaga'u ta'a. Biyyoonni kunneen Ameerikaan sa'aa fi haala barbaaddetti waraana isheen raawwattus tahe tarsiimoo waraana ishee warreen mormanidha. Hoggansi siyaasa addunyaa Global Governance Structure irrattis dhiibbaan inni Ameerikaaf biyyoota dhihaa irratti uumu salphaa miti. Ameerikaan kana callistee ilaalti jechuun waan yaadamu miti. Yaaliin Afrikaatti diinagdee waloo tumsuudhaaf godhamaa jiru akkuma jirutti tahee biyyoonni akka Naayijeriyaa, Soomaaliyaa, Suudaan, Maalii, Liibiyaa, Koongoo fi Afrikaa giddugaleessaa biyyoota tasgabbiin nageenyaa yaaddessaa ta'e keessatti yommuu argaman, biyyi keenyas kanneen rakkoo nageenyaa hammaataa ta'e qaban keessatti argamti. Waraana waloo Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa tureen gaagamni lubbuu namaa fi qabeenyaa guddaan gahuun isaa beekamaadha. Gaagama biyyattii raasaa tureen booda dhibdeen naannoo Tigraay fi mootummaa federaalaa gidduu jiru karaa nagaatiin furamaa waan jiru fakkaatus gama Oromiyaatiin ammas dhibiinsi nageenyaa dhimma ijoodha. Yaaliin Oromiyaa keessatti nageenya araaraan utubame akka bu'u godhamaa ture hanga ammaatti waan gara dhugoominaatti cehe hin fakkaatu. Araarri naannoo Tigraay fi mootummaa federaalaa jidduutti bu'ee humnoota Eertiraa fi mootummaa naannoo Amaaraatti dhibee sammuu akka tahe qabataman wantoonni mul'ataa jiran ni agarsiisu. Eertiriyaan mootummaa federaalaatti hirkattee sodaa nageenyaa bara dheeraa ishee kan taate wayyaanee dhabamsiisuuf aarsaan kaffalte hundi kasaaraadhaan goolabamuun hedduu waan Isaayyaas hin dallansiise fakkaata. Mooraan siyaasaa naannoo Amaaraa gama isaatiin humna Itoophiyaa keessatti aangoo deebifannee argachuuf danqaa nutti ta'uu mala jedhanii yaadan wayyaaneen caccabuu dhabuun isii tasuma liqimsamuuf isaaniif waan tahe hin fakkaatu. Araarri bu'aa jirus yaada sirnichaa kan keenyaa jedhurraa gara diina keenyatti waan cehan fakkaatu. Kanaan wal qabatees ji'oota muraasa dabran keessa biyyattii keessatti tooftaa adda addaa fayyadamuudhaan hokkara
kaasuudhaaf yaalaa akka turan agarsiiftoonni hedduudha. Tooftaan amantiin dhimma bahuudhaan hokkara kaasuudhaaf ture fashalaa'uu isaa biyyattiin gaaga'ama jajjabaa tokko akka dandamattu waan isii taasise fakkaata. Duulli hamaan gamasiin godhamaa ture qabatamaan hojiitti hiikameera. Osoo ta'ee har'a wantoonni hedduun babbaduu akka malan nama hin shakkisiisu. Tibbana murtee mootummaa federaalaa humnoota addaa naannawaa hiikachiisuuf murteessee hojiitti seeneen walqabatee taateen haaraan waan dhalataa jiru fakkaata. Humni siyaasaa Amaaraa ifaan ifatti waliigalee sirnicha sirna alagaati jechuudhaan erga olola maqaballeessii hamaa eegalee as aangoo siyaasaa biyyattii dhuunfachuudhaaf karaawwan dandeessisan hundaa yaalaa waan jiru fakkaata. Humni adda naannoo Amaaraatis ejjennoo tokkoonis tahuu baatu hidhannoo hin hiikkannu miseensota jedhanii daggala seenuuf ifatti labsan hedduu arginee jirra. Waamichi waraanaa gamaa gamanaa godhamaa jiru tasgabbii duruu gaaga'amaa keessa jiru akka daran hammaatus waan wal nama gaafachiisu miti. Walumaa galatti taateewwan akka addunyaattis tahee akka biyya keenyaatti tahaa jiran saffisaan geeddaramaa kan jiran yommuu ta'u qabatamaan mul'ataa jiru. Kana odeeffannoof ragaa gahaadhaan utubanii xiinxala madaalawaa irra dhaabbatanii qophii barbaachisu hunda taasisuun murteessaadha jennee amanna. Akkuma asii olitti eerame gamaanolee maltiimiidiyaatiin taateewwan kanneen jala buunee isin biraan gahuudhaaf kan carraaqnu ta'a. Isinis nu hordofuun akkasumas gama dandeessan hundaan nu cinaa akka hiriirtan jechaa sagantaa keenya har'aaf isiniif qopheessine asumarratti goolabama. Yeroo qaalii keessan irraa qusattanii nu hordofuu keessaniif galanni keenya guddaadha. Kanuma keenya soluma.